Whistle in now from Anthony Taylor. Arsenal are the champion. Arsenal Fabjon Hawin obsi waggoota 22 dhugoomee jira. Dadhabbiin ganna 22 Fly Emirates irratti abaabee firii baasiitii jira. Gaarri waggoota 22 Arsenal fi waancaa addaan ittisaa ture diigamee abaarsii fi dheebuun ganna 22 hobba'ee eebbaa fi qananiin mandara Arsenal Fly Emirates guuteetii jira. Bara 2004 yeroo Arsenal Invisible injifatu Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Noni Maduke, Jurier Timber, Ricardo Calafiori fi Kapen dhalatanii ganna lama qofa. Ijoolleen yeroo Arsenal Invisible injifatu ganna lama turan har'a gootota Arsenalin shaampiyoonaa taasisan jedhamuun guutuu addunyaa irratti leellifamaa jiru. Arsenal Britain guddoo keessatti kilaba kabajaa fi injifannoo hedduu gonfatee hanga injifannoon kubbaa miilaa Arsenal fakkaata jedhamutti seenaa hojjetee jira. Abbaan miidhagina tapha Arsenal Invisible booda qilee kufaatiitti irraan gadee konkolaataa turoos dhufaatiin taphataa duraanii isaa Miikaa'el Arteetaatiin boqonnaan haraan kilibicha keessatti baname. Boqonnaa dammaquu, boqonnaa ijaaramuu, boqonnaa morkachuu, boqonnaa shaampiyoonaa ta'utti baname. Deeggartoonni Arsenal guutuu addunyaa irra jiran kilaba isaanii faana ganna 22 waancaa dheebotaniiti jiru. Abaaramanii jiru kilabni keessan waancaa nyaachuuf ni sodaata jedhamee itti qoosamee jira. Arsenal jala deemtuu yookaan geggeessituudha malee mushurraa miti jedhamuun boquun isaanii akka cabu taasifamee jira. Arsenal kilaba waancaa miti jedhamuun tuffatameetii ture. Garuu deeggartoonni Arsenal gaafa tokko aduun injifannoo Arsenal guutuu addunyaa irratti akka baatu guutuu addunyaa waa'ee kilaba jaallatamaa kana akka haasa'u Paarlaamaa UK hanga waajjira bulchiinsa New York, Nairobi hanga Kampalaatti, London hanga Finfinneetti waa'een injifannoo Arsenal akka dubbatamu abdiin eegaa turane. Deeggartoonni kilabichaa qeeqxotaaf deebii yoo deebisan hedduu injifanneerraa olaantummaa hedduu argineerraa nuti dhukaasota nuti Arsenalidha qeen keenya kaaba Londonii kilaba keenya faarsoo itti fufnaa kufnee waliin kaana gaddinee waliin gammanna jechuun kilaba isaanii homaanuu akka hin jijjiirre dubbatu. Bara 2019 leenjisummaa Arsenal kan fudhate Miikaa'el Arteetaan garee abjuu fakkaatu kan hin injifatamne kan harka hin kennine kan abdii hin muranne seenaa kan hojjetu riikaardii kan cabsu ijaareetii jira. Waraanni Miikaa'el Arteetaa Fly Emirates hanga Old Trafford, Stamford Bridge hanga Etihad, Anfield hanga London, Villa Park hanga Wembley, Goodison Park hanga James Park, Vitality hanga St Mary ga'umsa isaanii mul'isuun qalbii jaallattoota kubbaa miilaa rarraasaniitii jiru. Bukayo Sakaan mootiin dhukaasotaa sarara jifataa Arsenal irratti dinqii hojjechuun seenaa kilabichaa yoo jijjiiru. Martin Odegaardin dursaa taphattoota Arsenal sarara jidduu irratti Declan Rice, Ize, Zubemandi fi Miikaa'el Merino waliin qiddoomuun ol ka'iinsa Arsenaliif bu'uura ta'eetii jira. Jurier Timberii fi Ben White Bukayo Sakaa duubaan ittisa qarqara mirgaa Hinkaappee, Ricardo Calafiori fi Lewis Skelly, Trossard fi Martinelli duubaan ittisaa qarqara bitaa yoo dhaabbatan William Saliba fi Gabriel Magalhaes ittistoota jidduu ta'uun raajii dirree keessatti hojjetanii jiru. Miikaa'el Arteetaan Trust the Process jechuun deeggartootaa fi taphattoota isaatti abdii horee ture. Ganna 22 booda abdiin suni waancatti jijjiiramuun shaampiyoonaa isa taasiseetii jira. Arsenal kibxata darbee Manchester City Stadiumii Barnemaaz Vitality irratti kitaba hordofee osoo taphni tokko isaaf waancaa Premier League Ingilizii injifachuu isaa mirkaneeffate. Miira injifannoo miira gammachuu Londonii hamma Finfinnee, Nairobi hanga Kampala, Kigali hamma Pretoria, Cairo hamma Dakar, Accra hamma Abuja yeroo wal fakkaatatti ibsamedha. Fly Emirates fuulduratti deeggartoonni kumaatamaan walitti qabamanii We are the champions jechuun alaabaa Arsenal murmursanii jiru. Taphattoonni Arsenal gammachuun daandiitti ba'anii deeggartoota wajjin imalanii jiru. Taphattoonni waggoota 22 keessatti Arsenaliif seenaa hojjetan David Raya, Timber, Ben White, Saliba, Mosquera, Gabriel Magalhaes, Hinkaappee, Calafiori, Lewis Skelly, Martin Odegaard, Martin Zubemandi, Brichize, Christian Norgard, Miikaa'el Merino, Declan Rice, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Trossard, Kai Havertz, Bukayo Saka, Noni Maduke, Victor Gyökeres, Max Dawman fi Kepaadha. Max Dawman taphataa Arsenal umrii xiqqaan
waancaa Premier League Ingilizii injifateedha. Kaaba London Fly Emirates abjuun hedduun itti dhugoomeera. Injifannoon hedduun itti milkaa'ee jira. Kabajni danuun istaadiyeemii kanatti gonfatamee jira. Mandara Fly Emirates irratti taphattoonni urjii addunyaa kanaa dhalatanii jiru. Dinqiin kubbaa miilaa danuun qe'ee kanatti uumamee jira. Urjiiwwan kubbaa miilaa hedduun dirree kanatti injifannoon burraaqanii North London Forever whatever the weather jechuun kilaba isaanii faarsanii jiru. Leenjistoonni falaasamaa teeknika tooftaa ga'umsaaf dandeettii kubbaa miilaa qaban Fly Emirates irratti seenaa hojjechuun leegaasii isaanii dhiisanii darbanii jiru. Arsenaal keessatti injifannoo injifatamoo kufanii ka'uun jiraatu sabdii kutachuun hin danda'amu. Never give up, never die spirit, North London forever, whatever the weather. Hojjettoota warshaa meeshaa waraanaatiin kaaba London Ingilaanditti kan hundeeffame Arsenaal jabduu hedduu hojjetee Ingiliz keessatti deeggartoota danuu addunyaa irratti deeggartoota miiliyoonota hedduun horateetii jira. Kubbaan miilaa ammayyaa Arsenaal keessatti goobanee mul'ate. Arsenaal bor Crystal Palace wajjin taphatee waancaa Premier League Ingilizii fudhata. Achi booda gara Hangaarii Budaapest imaluun caamsaa 30 bara 2026 waancaa Champions League Awurooppaa injifachuuf Paris Saint-Germain wajjin falmata. Kubbaan miilaa afaan walii galtee dhala namaati. Arsenaal shaampiyoonaa Premier League Ingilizii bara 2026